nama nama berenda garu amma dimma umma diyati fi abba khiya fa gabe to amelen na chaba na to kama abba khiya khan fula rabbi de men nar sangi se tuna dagem umma ta khanya yoni fi wal aman sisu dan desan bekum sana ma murmitani na ma aman sisu dan desan kabatan public ra khota di ahmad sini murmudu fe jani kallati dan duga tima wan be ta wali murma wali galu dan desan yo khatin ta wali galu da dabdan dabatan rakkon kam ammo nama arrabsum bekum sa amma kabtu wallalu khalifa amma ko kabtu nama garsiisu kabija nama narrabsina khalifa ko rakkoon qabani dhuunfaa ko ila namoonni garana arrabsitan namoonni gana anan dhuunfaa ko arrabsitan wallahi rabbi keessa isin dhiiseera baata ko rakkoon qabani dhuunfaa ko mara ko miti garuu ila ani dhaggeeffadha wal dhaggadha jimma miti sheekalii jimma ani gandummaa waan isin jedhan ila ani gandummaa ma waan jedhamu na keessa jira taana rabbi lubbuu kootuun allaahi kanarraan ka in ka'in asitti ruhii ko na keessaa baasu wallahi gandummaan qabu garuu maalti na gube miidiyaa kanarra taa'anii yeroo isaa akka jaahila wanti keessa anudis gaman usada madris khaya bleze public rajira is khawa ana kana is khawa bleze amado صاحب خيري سخا نابتفان ول بينا وانا كان هاري سخا انا منين بابي تاني نما نبر بوي بوي ممان كبا چوندن دو انغويا خي بلي سو ديم تام انغويا خي كويا كان كوتو بويا ولا من نمني فري وانا بر دياني وكا بي وون عمل لايف ده شوفي خط كويس انا بلبل باو شنيس ديما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبيبي هي أبشر 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 والله قلبي نتبه ياو نين دبدا جين دبي كتسا تيك توك خشيراس النيجر لا خشيراس نايلي بكا فرع دفني سيدنا قرق كورنيت مان نابشيني سدودا كانوا دغامي دوري فني إستيدا قرمك كورنيت ما كلت ما ست الباني بيت أيو رفع مودا تفيو تكيف مودا إرجع ربي صلى الله عليه وسلم نما تكيف مين نما رفع مين وما مت أدي أملا توبي مت واي ما تيجي ناقلا واي ما تكومتي والله واي ما تكومتي أنا واي هذا كوسمتي واي أبا كوسمتي والله علماء إسلاماتا أبشر أبشر حبيبي أستاذ سيجابا جرو أستاذ إسماعيل بابك मैं अहमद हूँ तक्का में उस्ताद मगल जा तक्का उस्ताद उधर जाने उधर मैं नहीं मगल जा السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبشر أحمد أتي علماء ربي برا بجودان علماء ربي كيف مودان واني من مانغان كيبوه لفتهم بدو أبشر
نما علماء ربي قالتو أنبياتي جراجتي دبچون من داود أبا علماء سسدركا أولانا قبومتي نممت إني براسي والتكيسون مقاولي بلسون ولا الرسول كل اللي نمري فجيسا لقا قبدا بوتس ممان كلمتهم بدو ورياما الربان سلي ولدتي كان ججدوسي كان بودا ولدتي haasa'uu nuti fedhumaan irraa haasa'uu malee arrabni kunis gaarii miti itti nama gaafachiisa rabbiin biratti. Atillee egaa wanni amma kana hariyaan si ga'ee si boochisee xiqqeenya namni wal xiqqeessutuyyuu kanaan si ga'ee haa ta'u ulamaan rabbii si warri amma maqaan jira dubbatamus gara keenya nuti dhiifama goone irraa ofii jenne irraa jedhaniiru. Gara fuulduraatti immoo nama wal xiqqeessu utuu hin taane du'aa walii kadhatee ifatti waliin haasa'ee biyyattii guutuu akkuma rasuulli rabbii alayhi salaatu wassalaam jedhanii habashaadhaa ka'ee bilaalee muwazzinii rasuulli rabbii kan ta'e achitti isaanitti aanee warra qurashiyootaa irra ittaane gandaa fi sanyiidhaan utuu hin jedhin isa kana balleessuudhaa fi wanni amma naannoo tokko tokko ol ka'u dhugaatti baay'ee nama rifachiisa. Namni biyyattiin guutuun Hararis, Arsiinis, Baaleenis, Jimmas, Iluu Baaburaa, Wallaggaan ta'ee biyyi maqaan namni martinuuyyuu tokko ija tokko wal ilaallee jaalalaaf gammachuudhaan walitti haasofne jechuutu nurraa eegama. Warri dallansuudhaan waa tokko tokkollee dubbates jaalaluma qabu tu isa aarse gariini kan jedhesi daangaa darbuu hin qabnu. Rabbiin nama walitti deebi'ee wal jaallatee guutuudhumaan wal mararfatee fuula isaatti nama kitaaba mirgaan fudhatu rabbiin haa godhu, rabbiin haa milkeessu. Abshirat immoo dhiimboohinii imimmaanii jazaa qaba rabbii ichaadha kan itti amma kana jette. Kanaaf inshaallah nama isaa jedhee wal jaallatee itti milkaa'u rabbiin haa godhu. Nama hadda rabbii icha wal jaallatee jedhatu iyyuu bori qabbanaa arshii jedhatu walitti qabama waan jedhameef illaa utuu hin taane lillaa nama wal jaallatee walii milkaa'u rabbiin haa godhu. Wassalaamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakaatuh. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير. أيه دبّر. أستاذ أحمد yeroo ammaa kana haalli jiru wanni dubbatan hin hafne. Wanni dubbata yoo jiraate namoota odoo hubannaa hin qabaanne warri beekumsa qabu beekumsaa walitti haa dubbatu. Warri beekumsa hin qabne kuni boodatti hafannee sheeka Jimmaa warri Jimmaa akkuma anuma reefu jeesan akka gandaatiin sheekotii nu walitti qabnu kana uummata kana hunda walitti qabna malee namni tokko tokko kophaa qabu hin jiru. Hunda walitti qabna walumaan qabna nuti obboleeyyanii. Lafaatu heddummaatee lafaatu babal'atee kuta kutatti addaan qoodamnee kunis ganda sanirraa dhalatee dhufee kunis ganda sanirraa dhalatee malee namni fi hin barbaadee ganda sanirraa dhalatee hin jiru. Rabbiin nama hunda bakkuma hundatti uume nu hunda bakka hundatti nu uume. So kanaafuu ati kana ittee miira keessa galteetis ifin sammuu ta'eef rabbashini namoota amma booda sooshaal miidiyaa pilaatfoormii tiktaak kanarra ba'anii namni arrabaan personaalii namaa ba'anii nama arrabsanii jiraatan waliif gabbaanaan malee wanni san hin eeyyamtu. Ani Harargeedhaa shee'amini. Maali beektaa kaliifaa qabu? Ani personaalii waa tokko rakkoo hin qabu. Yeroo na waa'ee amantii dubbadhu illee sarraati Ameerikaa irraa natti bilbilame biyya garaagaraa irraa natti bilbilame si ajjeesina akkasidhaa jedhu. Ani ilaa dhugaan sanitti himaa. Rabbiin ilaa dukkana kana fidee boor ifa fidu na beeka
bakka ulamaa himti keenya waliin xiqqeessiin jechan taane waliin jedhiinidha malee inni lafarra waan barbaade walaa jedhu inni akka homaa rakkoo tokko hin qabu. Paartii siyaasaa miti diiniin Islaamaa. Paartii kaafaa'oo miti, abaa'oo miti, bilchiginnaa miti. Bakka waan godhan keessatti godhu nama meeqan nu ilaala, aduwwii meeqati nu ilaalala. Waa meeqan nu ilaala. Ani shuma kanan jibbe malee, shuma kanaafidha malee kan hin beeku dubbadhe. Wallahi jibba tokko isaanii hin qabu. Dhaggeeffadha namichi gaafa abaa'oon Eertiraatii dhufu yoo dhiiga barbaaddu ta'e anaan qalaa jedheen. Kuni Oromummaafidha. Islaamummaaf miti bar Oromummaafidhaan yeroo isaan jechoota hin taane wal tuqan, jechoota hin taane miidiyaa irratti wal jedhan sirrii miti. Isaan akkas wal jechuu qaban keessaan yoo wal lolan iyyuu rakkoo tokko hin qabu. Yeroo isaan keessaan akka kanaa wal jedhanii nama hin gubu. Ani isa kanadha malee wallahi rabbiin kiyya na beeka waan biraatiif miti. Ani la kaan miti wallahi tiiktookii kana cufuu miti. Achii haa ishee balleeffee nan ba'a. Yeroo tokko tiiktookii kana Sheek Muhammad Toofiqiif hin kenne jedheen murteesse. Ofii koochuudhatu isaan hin beekin Sheek Muhammad Toofiq warra wanni jiran warra Kaayiroo jiran jechuudha. Biyya baabaa Sheek Riyaad jiran sanaa jechuudha. Ilaaleen tiiktookii isaanii jala yeroo isaan laayivii seenan nama 5 taa'ee isaan daawwata, nama 3 taa'ee isaan daawwata. Baara ilmii qabu garuu isaan namni isaan daawwatu hin jiru. Yoon kee jenneefi maalti daawwata tariitii yoon waan rabbii ma daqiiqaa tokko daqiiqaa 2 sirratti gadhiise namni dhufee ittiin gama islaamummaa dhufaa waan jedhuuf hin baadhee ta'a malee wallahi fooloon 200 meeqa kun anaaf mala miti Sheek Ismaa'il faaf mala anaaf mala miti Abdul Wahaab faaf mala wallahi naan hin malu. Fooloon miliyoonni tokko ijoolleen asirraa baattee teessu Sheek Alii Jimmaaf mala, baabaa Sheek Musaa Suwaalaaf mala. Isaaniif mala. Isaaniin mee ilaala yeroo tokkoon maalin jedhee dhiyoo kana eenyuttiin dubbadhe Ustaaz Farahaan ittiin dubbadhe Ustaaz Farahaan sheekonni warri Arabaa laayivii isaanii nama 2,000 daawwatu nama 12,000 taa'ee isaan daawwata. Garuu sheekolee keenya